Hawaasa Harargee biratti jimaa osoo hin ta'ini abbaa intalaati. Jimaadhaan malatti intala fuudhuun nu jabaattiin siin jaabar. Akka malee jimaan kun uummata bahaatii wajjin wal keessa seenuurraa kan ka'e yoo intala fuudhuuf deemtee bakka durarratti wanni ati intala san fuudhuudhaaf godhuu qabdu maali? Jimaa kiiloo baadhattee geessuu qabdu jechuudha. Jimaan abbaa intalaatiin isin hin jaabar. Intala bareedduu lookoo fudhachuudhaaf wanni jalqaba si barbaachisu jimaa lookoo qabattee geeffachuu qabda jechuudha. Jimaan lookoon intala lookoo akka ati fuutu si godha. Lookoo jechuun bareeddu jechuudha. Jimaa bareedaa aboo jimaa warra soddaa jaallala. Jalqabarra warri soddaa mee jimaa fidee siin jaasi galee. Yoo si jaalatan jimaa sirraa hiikan. Yoo si hin jaalanne ammoo jimaa kee wajjin si deebisanii jechuudha. Jimaan gam tokkoon abbaa intalaatiin siin jaabar. Bultii keessallee ni jireechuu fedheeti. Amma uummanni keenya kabahaa nikaan isaa wanni irra godhamu baay'inaan jimaa irratti bakka jimaan jirutti jechuudha. Jimaan gam tokkoon manguddoodha. Si galee maaliif nama lama hoollolee bakka ati badiin dandee jimaa kiiloo biti ka'e. Jimaan kiiloo bitee dhufnaan haasawni nama lamaan jidduutti wal lole san hogguma jimaan kun dhufee qabbanti buute jechuudha. Jaalala jimaatiif qofa osoo hin ta'ini kabajaa jimaan kun uummata jidduu qabuufi. Barboon namni kun ka'eetiiti jimaa kiiloo fidee bara awwadaa irraa dirree dhawaa irraa hoggaanii fi ja'anii bakka dubbiin san qabbanoyte karaa harkatti jechuudha. Jimaan gam tokko manguddoo hoggaa jennu akkan abbaa intalaatiis manguddoodhaatiis jiruuf jireenya qofa osoo hin ta'in jimaan manguddoodhaas abbaa intalaatiis jechuudha. Guutumaa guutuutti uummata bahaa kanaa wajjin waan akkana qallaalitti rakasha goonee halaala teenya ilaallu takkaa miti. Akka malee jabaa. Bakka du'aawu jiruuf jireenya bira kotee du'a bakka du'a. Uuma hunda jechuu bakka akkanatti haraam jetteetuma waan keessaa bahan takkaa miti. Nama magaalarraa biteetuma qamoo tokko jimaan kun haraamiin dhiisee jetteen bakka waan biraa shumburaafa waan garagaraa bitee jimaa kan dhiisuu danda'a. Oromoonni keenya bar jimaa magaalarraa osoo hin ta'in lafarraa oomisheetiti akkaataa itti oomishaatii fi akkaataa jireenya isaatii fi akkaataa guddina isaatii fi akkaataa waa hunda isaatis qara'ee uummata qaraasisee jimaa akkasi dhaaban jimaa akkasi guddisan akkana jabaadhu akkana qotadhu akkana biqilfadhu akkana sii guddata akkana yoo goote jimaa bareeda sii baasa akkana yoo goote jimaa gartee rakashee sii baasa jimaa gama kanaan akkana namaataa akkasitti ilmaan isaatu guddisaa jiraan siin jaawara. Ulamaa isaan keessa jirtu wajjin gabboo alaalaa. Dhugaan si himaa miti jimaa qofaa miti. Namni buna hoggaa dhuge kasammuun isaa shaw jettu nama san irratti bunni haraami. Akkasumas namni jimaa yoo nifi nyaata sammuun isaa shaw jettu yoo jiraattees kasammuun isaa aara yaaftu yoo jiraattees sanirra jimaan haraami. Sun naadir hukmun naadir kala adam. Gaalibu manni miliyoonaan lakkaa'amu kuni hundi jimaa kana nyaatee jimaa kana qabee isa kanaan buluu jira. Haraami jennee murteessuuf xiqqishoo bataam kabbaar no. Ani bara osoo uummata kiyya kabahaa kana Rabbiin subhaanahu wa ta'ala akkuma muka kana gartee isaaniif baasee isa kanaan fayyadamaa jiranitti waan isa kana caalu osoo Rabbiin baasee fi ittumaan gammadaa beeke wanni kun haraami wanni kun akkana adda jettanii waan san caalu gartee uummata kanaaf uumaa waan jimaa kana caalu waan baala kana caalu mee uummata kanaaf yaada fidaaf takka banziila baasaaf takka gaanza baasaaf akkanuma lafaa kaatanii haraamiin xiqqishoon ulfaatti hundaafuu waa'een jimaa uummata bahaa kana biratti isiniin jaa.